أنا نيالي مكرنيا. Hey, Mac, what are you doing? Are you crazy? أنا نمشي بلا بريدو كنا كوراجيتنا من وجاب بريد يامي مو وجاب. Dhugaa qabduun harrii malee silas waan biraa maal beektu ture. Olaantummaan saba tokko keessaa bahee qofaatti kan hin mul'anne jechuudha. Walqixxummaadhaan kan keessa jiraatanii jechuudha. Gaafa hireen sabaaf sablammoota biraa afaan aadaan sabaaf sablammoota biraa gaafa koo immoo Itoophiyaa kana kan jibban kan balaaleffatan balaaleffachaa jiru. Mee kun maaliif itti yaadda? Jecha hayyuu keenya Dr. Gammachiis Irraati. Lafa koorratti afaan keessaniin sirba anis lafa koorrattiin afaan kootiin sirba jedhee gaafa inni gaafatu isuma kana fudhanii maal jedhuuni Oromoon zareenyaadha jedhanii dubbatu. Oke, addii kam biyya keenyaatti maaliif isin qaalama xayyiqicha qoonqoo biyya keenyaatiin hin gootarre? Xintiidha kaatee manannati tokkoo fi qoonqoo tokkoon kan beekamtudha. Itoophiyaa jechuun kanadha. Kaasi narraa fuudhila biyya halluu narraa fuudh maali haasaa kun warqaa. أنا نيالي مكرنيا يا بلا إليجنا يا جولي ورمو كنا نيال كون يا كم بريدي أنا وين جولي ورمو كنا ندي بابكا اللي بيبسي ساني أدد بكا أردما مدي ساني ولي نجري ساني أدد نيال بوكو زمان يا وين نتي كنا مجرد هذا ساني كيسا فودتني بومو ما مالي ده وي What are you doing? Are you crazy? أرجع وجهان قدمت كراجي أنياني توانتي كراجي نانجتت ما كنتم كراجي فكرت أنا نمشي بلا بريدو كنا كراجي تنا من وجاب بريد يامي مو وجاب Koraasi siin jana shi crazy siin jedhe malee. Gimasi? Ayya. Kun akkanaa jechuun. Dhugaa qabduun harrii malee silas waan biraa maal beektu ture. Nama ribsuufis nama gaarummaa nama osoof harree duwwaa beektu harree atiyyuu. Meeli ijoollee isaanii kun isaati maa? Maasheen ijoollee qubee moo maajii kun? Hin danda'amtu. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Akkuma beekamu kan dura qophiiwwan adda addaa yaada uummanni maal jedha kan jedhu ganda keessa deemnee yaadota bareedoo meeqa isiniif dhiyeessaa ture. Ammas guyyaa irraa yaada uummataa uummanni maal jedha kan jedhu hawaasa bal'aa keessa baanee waan isiniif dhiyeessinuuf amma sagantaa qophii keenya xumuraatti nu faana tura. Akkami? Nagoo. Jira mee gaaffii ho'is gaafachuu barbaadanii eeyyamuu dandeessaa? Tolee rakkoon qaba. Tolee maqaa kee irraa eegallu maqaan keenya? Maqaan koo Hundaaf Tol jedha. Tolee Hundaaf Tolee gaaffiin koo guyyaa irraas biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun siif maali? Anaa fi Itoophiyaa jedhamtu sabaaf sablammoonni garaagaraa kan keessa jiraatanii aadaan saba tokko kan isa tokko utuu hin caalin eenyummaan saba isa tokko immoo kan isa tokko utuu hin caalin afaan isa tokko immoo afaan isa tokko utuu hin caalin olaantummaan saba tokko keessaa bahee qofaatti kan hin mul'anne jechuudha. Walqixxummaadhaan kan keessa jiraatanii jechuudha. Tolee yaada baay'ee gaariidha. Mee namoonni tokko tokko Itoophiyaanummaa kana
kaameeraa mataa isaanii qofaan kan ilaalan mul'atu yeroo baay'ee argaa jirra. Warreen hireen isaanii qofti gaafa ka'u Itoophiyaanummaa kana ol kaasanii gaafa hireen sabaaf sablammoota biraa afaan aadaan sabaaf sablammoota biraa gaafa ka'u immoo Itoophiyaa kana kan jibban kan balaaleffachaa jiru. Mee kun maaliif itti yaadda? Yaani keessatti namootni akkasii jiru amma fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaalle fakkeenyaaf weelluun Itoophiyaa gaafa ka'u weelluu isaanii qofaa aadaan Itoophiyaa gaafa ka'u aadaa kan mataa isaanii qofaa afaanillee afaanii Itoophiyaa jedhame gaafa ka'u afaan isaanii qofaa kun immoo akka yaadutti Itoophiyaa ibsa ituu hin ta'in jaruma warra kana isaaniin ibsa kun immoo Itoophiyaa tasumaa ibsuu hin danda'u saba sana qofaa ibsa jedhee yaadaan akka kootti. Mee gootonni Oromoo seenaa biyya kanaa keessatti gahee guddaa taphatanii darbaniiru. Gumaacha olaanaa taphatanii darbaniiru akka seenaan dubbatutti. Garuu immoo jiru namoonni tokko Itoophiyaanummaa qofa ofii isaanii qofa akka fidanii Itoophiyaanummaa gootota isaanii qofaan akka fidanitti kan ilaalan jiru. Mee isaan irratti yaada akkamii qabdaati? Waa'ee goototaa yoo kaafne kana numiti seenaan iyyuu dubbataa fakkeenyaaf yommuu kaasnee hin dubbanna jedhame lola Adwaa irratti lola Dargii irratti dhiyoo mallee lola Itiyoo Eertiraa irratti illee seenaa boonsaa babbareedaa kan hojjetanii gootota keenya gootota Oromoodha yommuu Oromoo ittiin kaafamee jechuudha. Yeroo baay'ee maal sitti fakkaate yeroo baay'ee Oromoon dadhabbiinsaa gatii dhabaa dhugaan isaa immoo sobatee mul'ata gaarummaan isaa immoo hammina isaatiin itti mul'atutu jira jechuudha. Yeroo baay'ee waan Oromoo gaafa kooman sitti fakkaate gaarummaan Oromoo hammina yeroo inni itti ta'u dadhabbiin isaa illee gati dhabeessa gaafa ta'u jaalalli isaa jibba ta'ee yeroo inni itti leellifamutu jira jechuudha. Nama kan inni mirkaneeffadhe jecha hayyuu keenya Dr. Gammachiis irraati. Lafa koorratti afaan keessaniin sirbaa anis lafa koorrattiin afaan kootiin sirba jedhee gaafa inni gaafatu isuma kana fudhanii maal jedhuuni Oromoon zareenyaadha jedhanii dubbatu. Tole haayee yaada nuuf kenniteef guddaa galatoomi isin jechuu barbaanna. Tole rakkoon qabu sanillee yaada koo fudhataniif guddaa galatoomaa. Akkam jirtu obbo? Jeenyaa Gizaarii Masgeen. Tole gaaffiiwwan tokkoof isin barbaadeen ture yommuu ta'uu dandeessu? Miidiyichi kan biyya keenyaa demoo kan faranjiiti. Kanuma biyya keenya kanuma biyya keessa. Addee kan biyya keenyaa ta'e maaliif isin qaalama xayyiqicha qoonqoo biyya keenyaatiin hin gootarre? Hundumtuu yoo akka dhaga'uuf afaan Oromoodhaan goone. Dhiisaa waan akkasii fuulduratti wantoota akkasii astakaakaladha. Qoonqoon biyya keenyaa Amaarinyaadha. Afaan Oromoos haa ta'u afaan biraadha yoo goones maal rakkina qaba afaan ummatichi dhaga'uun ummatichaaf yaada ummanni akka dhaggeeffatuuf barbaanetu. Akkas miti yaabee maaliif isin afaan qoonqoo keenya maanninnatii keenya jechaan teettanii isin hezbii kana gidduutti xilaachaa saraachaa jirtu. Kanaaf immoo maanninnatii keenya qoonqoon keenya tokkodha. Kanaaf waan akkasii sirreeffadha. Tole uummanni nuti yoo akka afaan kanaan dhaga'anii fi yaada tokko akka nuuf kennitan kabajaan isin gaafanna. Tole ishee qaxxaliyaa. Itoophiyaanummaan kun isiniif maalime? Ani Itoophiyaa jechuun Itoophiyaa jechuun ani qoonqoo tokko kan qabdu maanninnatii tokko kan qabdu xintiidha kaatee maanninnatii tokkoo fi qoonqoo tokkoon kan beekamtudha. Itoophiyaa jechuun kanadha. Garuu akkamitti Itoophiyaan kun eenyummaa fi afaan duudhaa saba tokko qofaan ibsamuu dandeessi? Akkaan beekutti Itoophiyaan biyyoota sabaaf sablammoota 23 ol kan qabduu fi afaan mataa isaanii, duudhaa mataa isaanii, eenyummaa mataa isaanii fi haala ittiin bulmaata mataa isaanii kan qabanidha. Akkamittiin Itoophiyaan sabaaf afaan saba tokko qofaan ibsamuu dandeessi? Diiyaa bee akkasiin jedhin nuyi hagariin keenya tokkodha. Qoonqoodhaan hin takafaafalu. Maanninatiidhaan hin takafaafalu. Maanninnatii keenya qoonqoo keenya jettanii nun akka faaffalinaa. Nuyi xintiidha qabnee maanninnatii fudhannee dhumne qabnaa. Kanaaf kuni hizbii veerii gidduutti xilaachaa saraachaa. Kuni kanaaf sirrii miti warra akka keessanii kuni zareenyaadha. Duruma bashitaan biyya kana warra akka keessa jiran. Biyyattii kanaaf kan hin taane andinnati biyya kana farrasu warra akka keessanii kana. Abbi waan kobbaayya kana narraa fuudhi isatti na waraabdu kana kaasi narraa fuudhi la biyya halluu narraa fuudhi miyaaliyaa isaa kun. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya guyyaa irraa
asuma irratti goolabameera. Kanarraa waan iddoo akka baratan waan iddoo akka irraa batan abdii guutuu isin irraa qabna. Kanaaf torbee dhufa amma wal agarutti nagaan tura galatooma.